Barabona rabue, bineensi nagabbahu, bineensi bineensuma tokkollee waamaannahu. Nyaata bonkii yeroonu deessuus waa duraan bahu, humna too jabeeffadhee xiyya koo qopheeffadhee lachuutu ofirraa da'u. Share godhaati haala biyya keenya keessa jiru haala amma Oromoon keessa jiru haala akkamii keessa akka jiru ilaalla walii wajjin maaliif haalli nu keessa jiru baay'ee murteessaadha haala hamaa keessa jirra haala Oromoon itti gar tokkotti goruu qabu gar tokkotti luucca'uu qabu haala lamatu nu mudate haala lamaan sana isin ibsu barbaada karaa giddu galeessi hin jiru Oromoodhaaf amma hin dhumate gaamma bargaanfatanii dhaabachuun hin jiru karaa giddu galeessi hin jiru karaa lama duwwaa jira karaa lamaan kanarraa isa kamiin filatta isa jedhu isaa haasofna bineensuma wayyaaneen maalitti jirti amaarri maalitti jira Oromoon maalitti jira wayyaaneen maalitti jirti amaarri maalitti jira Oromoon maalitti jira Eertiraanoo maalitti jirti kana naasa'uuf deemaa Eertiraan maalitti jirti amaarri maalitti jira Oromoon maalitti jira wayyaaneen maalitti jirti isa jedhu ilmaan Oromoo kana share godhaa jarri kuni gruupiin kuni arfan maalitti jiru nuyi akka Oromootti maalitti jirra Eertiraanonni maalitti jiru amaarri maalitti jira wayyaaneen maalitti jirti kana waliin maffanne beekuutu nurra jira ilmaan Oromoo har'a gaa yeroon kee har'a yerooti murteeffachuun sirra jiru har'a karaa irra deemtu murteeffachuun maqaba jaallattes jibbites karaa walakkaa deemuun hin jiru walakkaan hin jiru walakkaa karaa waan jedhame hafa hin kute gaa hin kute inni taasa hin jiru gamma karaa walakkaa deemuun hin jiru karaa kee murteeffatta har'a karaa kee murteeffachuu qaba confusion garaa keessa warri confusion uuman warri kanaan dura waggaa 40 guutuu nu gowwomsan karaa garaatiin achi as ba'aa jiru confusion uumaa jiru kana fudhachuun sirra hin jiru ilmaan Oromoo eegsatu si baasa isa jedhu duwwaa laallachuu opportunity takkaa hin argamne dhufaa jira Oromoodhaa fi kanarratti maal jechuun barbaada har'a galatoomaa warri dhuftan galata guddaa qabdu isinin jaalladhaa hamma dandeessan sheerii godhaati mee gatteenyaa ilaallu ilmaan Oromoo har'a wanti nu itti jirru wayyaaneen mooteetti seenaa biyya lafaa keessatti
seenaa akkasii warra rikoordii godhan warra galmeessan keessaa keessumatti Vietnam, Hizbullah, Ansarallah, Hamas warra recently beekaman keessaa iddoo olaanaa qabattee mul'atteetti biyya lafaa irratti. Biyyi lafaa warra Afrikaa dhiisi, warra third world country dhiisi, biyyumti guddate Awurooppaadhaaf Ameerikaatu dinqifate wayyaanee. Ani wayyaanee dhaadhessuu hin barbaadu. Wayyaanee dhaadhessuuf miti. Garuu humna hamma kana biyya afur Itoophiyaa, Arab, Sumaaleedha, Eertiraadha. Humna qaban hundumaa itti duulanii dhukkee irraa kaastee eegee isaanii luka isaanii gidduu gashanitu baqatan. Kana jechuun naashinaalizimii jechuun at it is highest peak inni jedhamu kana naashinaalizimii. Naashinaalizimii jechuun kana qaba. Kanaan hawaaf saba kootiif akkas goote wayyaanee. Wayyaaneen akka isheen kana gootummaa dhibbattan beekan ture. Deggeraan ture hamman du'utti hin deggere nan deggeraarras. Tokko kana. Wayyaaneen maal keessa jirti? Wayyaaneen har'a upper hand qabdi. Haala naanna'aa sanatti deemu, Horn of Africa keessa kan deemu, Itoophiyaa keessa kan deemu, Eertiraa keessa kan deemu. Galaana diimaa sana keessa kan deemu namni murteessu harka humna irree guddaa kan qabu wayyaaneedha. Jaallannis jibbines. Tokko. Lammata Itoophiyaa inni jedhamu hin kute. Histiriidhaan Itoophiyaan. Hin dhumateef Itoophiyaadhaaf. Itoophiyaa waan jedhamu hin jiru kana booddee. Itoophiyaa hamma fedhe warri isin boo'aa turtaniif ijoolleen nafxanyaa. Ijoolleen Oromoo keessatti warri galtanii harka lafa jalaan Oromoo irratti hojjetaa turtan. Oromoo keessatti daba kana hundumaa kan hojjetaa turtan abdii keessan kutadhaa. Itoophiyaan kan kutte egaa diigamte Itoophiyaan jedhamu. Abjuudha histiriidha Itoophiyaan. Kana kan godhe wayyaanee. Hawwii keenya isa guddaa kan ture impaayiri sun caccabuudhaaf diigamuudhaaf kunoo gaa caccabaa jira diigamaa jira impaayirichi. Wayyaaneetu itti jarjarse malee impaayirri sun diigamuun hin hafu ture. Inuma itti jarjarsan. Wayyaaneen har'a maalitti jirti? Wayyaaneen tokkoffaa lubbuu isheetiif jireenya isheetiif loltee amma sitti fufti gana West Tigraay hamma Humaraatti wala boonsuudhaaf ta'aa jirti. Har'a Affaar keessatti warra baqatte dhaqxee rukuttee taankiidhaaf matireesiidhaa fi BM irraa guurtee amma iyyuu hin baqatti wattaaddara Itoophiyaa bira dhaabattu tokko hin baqatti amma har'allee baqataa jirti ammas hin baqatti kun gaaffii tokko hin qabu tokko lammata Eertiraanii lubbuu isheetiif baqataa jirti akka jirutti Addigiraatiin gadhiiftee Sharraaroo gadhiiftee Shiree gadhiiftee hamma dhaqxee boorderii Eertiraatti baqattee amma Isaayyaas Afawarqii positionii mataa isaatii protecti gochuudhaaf nafsi wucii nafsi gibiisa jedhan sana keessa jira. Nafsi wucii nafsi gibiisa jedhan sana keessa jira Isaayyaas Afawarqii. Lubbuunsaa lafa lixu dhabeera Isaayyaas Afawarqii. Yoo Rabbi jedhe innis hin bada. Egaa wayyaaneen amma oopshinii ishee kana ilaalaa jirti. West Tigraayin dhaqxee bilisoomsiti moo? Dura Amaaraatti duulti moo dura Eertiraa seetelii gooti isa isaanitti dhibna inni nun gashu. Garuu waan tokko beekaa sadan kun hin hafu. West Tigraayin fudhatti Eertiraa dhaqxee akkaawuntii seetelii gooti hin godhaniiru dhukkee irraa kaasti gad deebitee Amaara immoo hamma Finfinneetti ariiti. I promise you. Take my word. Hamma Finfinneetti dhuftee dhukkee irraa kaafti. I can guarantee you this. Wayyaaneen achitti hin dhaabattu. Never. Maaliif wayyaaneen security ishee barbaadde. Afaan Tigriiffaan afaan Arabaatiin isa sanaa isaan hunduma isaan dhaggeeffatan. Wayyaaneen taasa biyya ishee keessatti hin dhaabattu. Hin dhufti. Finfinnee. Dhukkee irraa kaafti. Security ishee diiddi. Bureaucracy ishee diiddi.
maaloo ishee man'ee ishee diiddi habasha ilmaan amaaraa nafxanyoota lafa isheen jirtutti adamsitee dhukkeerraa kaafti. Jaallannis jibbines. Eertiraa atta deebinu. Eertiraatti yeroo deebinu Eertiraan har'a lubbuu isaatiif fiigaa jira. Eertiraan Itoophiyaa gargaaruu dhiisi, Abiyyiin gargaaruu dhiisi, ofii isaatiiyyuu balaa guddaa keessa jira. Tokkoffaa uummata isaatti ka'aa jira. Lammata inni mo'amee loltuun mo'amee deebi'ee baqatee mi'aggatee lubbuu isaatiif fiigaa jiru kuni isayyuu balleessuudhaaf deemaa jira. Wayyaaneen biraa hafti biraa hafaan jirtu. Isaayyaas Afawarqiitiifis dhumate. Waanumti biyya lafaa kanarraa Isaayyaasiin oolchu hin jiru taasa. Hin dhumataaf Isaayyaasiif. Isaayyaasiif dhumatee jennaani Amaarri already of keessatti fincaa'uu jalqabdeetti Amaarri utuu wayyaanee fuula asii gadi hin goshatini miillatti kufti. Kaana naa ilaalaa achi as deebina. Amaarri maalitti jirti? Abiy dheengadda wanta naasee hunduma isaa dhaggeeffattaniitu. Abiy Amaarri kan inni itti jiru amma tokkoffaa faaktii Amaarri baran. Amaarri wayyaanii akka muune baran. Tas moodhiisi abjuudhaan yaadan wayyaanii dhaqaniyyuu rasaasa tokko ittiin dhukaasan. Tokko lammata Amaarri har'a kan isheen barbaaddu humna kana hundumaa already fixxeetti. Isa hafe harkifattee dhuftee bafar zoonii ijaarrachuu barbaadde. Bafar zooniin kunoo walloodhaaf Gondorii hamma dhattee Affaar kana qabattee gajjellaa kana Oromoodhaan ijjeeruu barbaadde. Isa sa'a kanaan ijjeerrattee Oromoon gowwaadhaa isheedhaaf. Isa gowwomsitee ijjeerrattee isa dhufu wayyaanee akka inni gadi hin seene gochuudhaaf kutatteetti. Kana gochuudhaaf maal gooti Amaarri? Ilaa dhaggeeffadhaa. Amaarri har'a Oromoo keessaa warra Itoophiyaanistii warra demokiraasii Itoophiyaa demokiraatessinaa, Itoophiyaa ijaarra, Itoophiyaa nurratti jigaa, Itoophiyaa keessatti of ijaarra, Oromoon Itoophiyaa keessatti of ilaala, Itoophiyaa diiguu hin dandeenyu, Itoophiyaa yoo digeen badamna warra kanaan bombaardii nu gochaa ture nu duuchaa ture isaanitti appiilii gooti. Mana dhaatii yaasti. Achii funaanti, asii funaanti. Kunoo piraayim ministeerii nuu ta'e, kunoo kana nuu ta'e, kunoo kana singoonatte miilla Oromoo arraabutti kaati. Maaliif? Birokiraasiin ishee hin cabne, securitiin ishee hin cabne, propertiin ishee irraan fudhanne, Finfinnee kontiroolii gooteetti, Direedawaa kontiroolii goote, magaalaa Oromoo hundumaa kontiroolii goote waanta jirtuufi waan luuzii gootu hin qabdu Amaarri. Kanaaf akka jabana duriitti Oromoo goobanoota walitti qabattee warra goobanoota kana funaannatteetu Oromoo miilla irratti kuftee Oromoo gowwomsitee warra achi firifaarii funaanaa jirtu kana walitti qabattee Oromoo kana abiddatti naquu wayyaanii hojii warra kuchiisuu barbaadde. Oromoo kana qabattee silaa Tigraayin gadhiifneerra. Tigraayin isa jabana minilikii kaasanii wal lolaa turan. Taayitaa Itoophiyaa jedhamuun kanarratti wal lolanii har'a Tigreen dhukkee irraa kaafteetti Amaararraa. Kanaaf abdii kutataniiru. Amma isaanii Tigreen lammata akka hin moone beeku. Onneedhaanis, humnaanis, organizeeshiniidhaanis. Tas Tigree wajjin wal gitaan jiran. Dhukkee irraa kaafti Amaara. Kanaaf Tigreen. Kanaaf achi naqan. Amma isa laafaa, isa doofaa, isa dhaaban qabne, isa joonja'aa jiru kana walitti qabatteetu isa kolonii ishee isa durii goobanoota qabattee akka Oromoon hin tochoone amma Oromoo irratti hojjenna. Abiyyi ifatti haasa'eera. Gaddeebinee warri kan biraan fakkeenya wayyaanee fudhatanii akka Itoophiyaa hin diigneefitu humna keenya seefii goonee gaddeebinee jedhe Abiyyi. Kana secretly waan irrattis dubbateera. Ministeerota isaa waamee maal jedhe? Tigreen kute amma Oromootu nutti ka'a yookiin warra sabaaf sablammii kan biraan akka nutti hin kaaneefi isaaniin sukkuumnee caafaqna jedhee haasa'eera. Amma gaa kanatti deebi'a. Kana gochuudhaaf taaktiksii isaan yuuzii godhan tokkoffaa warra Itoophiyaanistii dhimma bahu. Lammata goobanoota haadha isaanii hin beekne, abbaa isaanii hin beekne, cumaan Oromummaa keessaa bahe gantuu baay'eetu jiru. Isaanitti dhimma bahu. Isaanitti dhimma bahanii Itoophiyaa hin jissinu kan jedhuudhaani Amaarri Oromiyaa kolonaayizi gochuu
kolonii isa jiru kana jabeeffachuudha kan isheen barbaadaa jirtu. Okay. Kan Tigiree fiti, kan Amaaraa fiti, kan Oromootti hin deebi'a. Har'a Oromoon maalitti jira? Mee ilaalaa daraa rabbi tokkicha. Oromoo wanta itti jiru ilaalaa. Amaarri isinitti Amaarri inumayyuu Gondor keessaa warra akka maal jedhanii maqaa isaanii shabalaa warra jiran gara nama 10,000 Finfinnee keessa fiddee safarsiifte Amaarri. Amaarri nama Finfinneetti guuraa jirti. Waan sana kombinashinii nama biyya sana keessa jiru sana akkan shiftii godhuuf kana gochaa jirti. Ilaala almaan Oromoo. So Amaarri kanatti jirti. Oromoon maalitti jira? Oromooni walakkaansaa Itoophiyaa jedhee Itoophiyaa jalatti confused ta'e. Warra akka jirwini warri Itoophiyaa jedhanii maraataa turanii beeraawwii magabaabaati maarri kan xibaa turantu jira. Isaan kuni Amaaraa wajjin dhaabatu. Obviously maaliif Itoophiyaan akka isheen diigamtu barbaadan. Inni kan biraan immoo Oromiyaa bilis wala boomee fi hojjedha jedhu immoo clear visionii ma'uun qabu. Oromoon complete confusionii disarray complete confusionii keessa jira. Kanaaf amma Oromoon bakka lama dhaabatee jira. Ilaa kan biyya sana humnaan moo'e Tigireen. Tigireen dominationii Amaaraa tasa ollaa isheetti hin fudhattu. Never. Waan barbaad Oromoo miliyoonii tokko hiriira gashitti malee hin fudhattu Tigireen. Inni walolti. Maaliifi security Amaarri akka jirutti Itoophiyaa qabattee teesseenaan burga nama Oromoo kan akaafaadhaan guurtee akka isheen irratti gannattu waan beekaniifi Amaarri Itoophiyaa kana keessaa cabdu malee hin jiraatan Tigireen. Hin dhiisan. Kana dhibbatti hin gaaratti isin godha. Waan an beekuudhas. Kanaafi Oromooni izan Amaaraa wajjin garba Amaaraa ta'ee Amaaraa wajjin dhaabatee Amaaraa Itoophiyaanistii warra jedhaman kanaa wajjin kutaara kanaa wajjin walii galeetu Tigiree dura dhaqee dhaabatee dhuma or maal jedha lakki kanan barbaadu Itoophiyaa waan jedhamu hallayyaalittu ani kan hin barbaadu biyya abbaa kootiiti Oromiyaadha kan hin barbaadu wayyaanee wajjin ollaa nagaa ta'ee jiraachuun barbaada ani biyya abbaa kootiin barbaada. Sabaaf sablammiin jedhamu ani idaan narra hin jiru namaaf kan hin du'uuf. Sabaaf sablammiinis dhimma mataa isaatii biyya isaa bushatu ani biyya Oromiyaan bushadha. Isinii wajjin walii galee nagaadhaan jiraachuun barbaadu jedhe wayyaaneen warqeedha kanaaf kana barbaaddi. Kan isheen barbaaddu Amaara kufee fi Oromoo humnoome barbaaddi. Amaara kufee badee fi caccabee badee fi Oromoo humnoome barbaaddi. Egaa Oromoon kana keessaa filachuu qaba. Utuun jaallatin yookiin nu wajjin warra naashinaalistiidha wajjin warra Oromiyaa barbaadu Republic of Oromiyaa warra barbaadu isaan kanaa wajjin dhaabatee wayyaanee wajjin dhaabatee biyya isaa biyya walaba ta'e ijaarratee yoo barbaade konfederasiidhaan wayyaaneedhaa wajjin Afaarii wajjin abbaa barbaade wajjin Sumaalee wajjin yoo ta'u konfederasiidhaan jiraachuudha yoommoo kunnaan ta'u jedhee Independent Republic of Oromiyaadhaan jiraachuudha. Kana taanaani wayyaaneen dhimma hin qabdu maaliifi Amaarumti humna argatin biyya naannaa sanatti. Ilaa misiraachoo waan tokkotu isinitti hima. Itoophiyaan diigameera. Maaliif jedha wayyaaneen beega midiriin Gondariin qimaantitti kennuuf qophoofteetti. Goojjaam Agaaw Midiriisa jedhamu warra Agaawutti kennuuf qophoofteetti. Kuni beekamaadha. Benishaangul kute. Garba kan isheen godhattee jiraachuudhaaf barbaadaa jirtu Oromoodhaa fi Walaayitaadhaaf Sidaamaadhaaf Koonsoo warra gadi tafan. Sumaaleen dhibbatti Sumaaleetti dabalamti. Sumaalee prooperitti dabalamuu danda'u. Yookiin immoo Ogaadeenii warra Jabuutiitti dabalanii jiraachuu danda'u. Biyyi sun diigamaa jira yaa Oromo hin gowwoomin dhumate hin jiru waan isaa. Kan nu baasu Republic of Oromiyaa ijjeerrana jenne ijoollee waraanaa kana jajjabeessine akka isaanii dhaaba jaba achi as baafatanii Republic of Oromiyaa ijaarratanii isa warra iseenii addana gandaawwan ijaartee callumattee Oromiyaa maaloodha kan biyyoolessaa kan jini biyyoolessi hallayyaatti galeera. Biyyoolessa gindoolessaan keenya jiruun isa transitional governmentii dhaabnaa itti xibee ta'u inni
gandaa walitti namnitee abbaan barbaade walitti hojjettu kuni nu isin hin beektan mootummaa nuuf dhaabatutu nu hin beeknu. Isa joke. Kanaaf jarri kuni Itoophiyaa wajjin ijaarrataa jiru. Lafaaf sablammii jechuun Amaarris, Maaloonis, Uraagenis keessatti namni kana booddee borcii. Eenyuyyuu fudhataa hin jiru. Amaarri biyya sanatti akka isheen humna godhattu namni barbaadu jiru. Isin immoo kana barbaadaa jirtu. Itoophiyaan sun akka hin diigamne barbaadaa jirtu. Harka lafa jalaatiin Habashaadhaaf PP wajjin hojjetaa jirtu. Inni kunis hin fudhatamu. Taasa ta'aan jiru. Kan ta'uu danda'u Oromoon Republic of Oromiyaa qobaatti ijaarrachuu. Kanuma duwwaatu baasa. Kanaa gadi biyya sana keessatti nagaan dhufuu hin danda'u. Oromiyaanis nagaa argachuu hin danda'u. Egaa amma kan barbaachisu warra kotota waan hin taane haasa'u abjuu hin jirre abjootu kanaa wajjin deemtamoo yookiin immoo lakki waraana koo qabadhee waraana kana jabeessee Republic of Oromiyaa ijaarradheen biyya koo biyya walaba ta'e ijaarradhee yoo barbaachise konfedereesiidhaanii abbaa barbaade Tigiree wajjin haa ta'u abbaa fedhee wajjin haa ta'u jiraadha jetta. Kana filachuun kana lamaan gidduu jira. Kana lamaan gidduu bargaanfadheen dhaabadhaan hin danda'amu hin jiru. Itoophiyaan diigameera ilmaan Oromoo. Har'a Oromoon maalitti jira? Silaa kana diskaasii gochuun kan itti jiru Amaarri abshaalummaadhaan ajendaa nuu laatti. Ajendaan tokko waa'ee Hacaaluuti. Don't get me wrong. Hacaaluun ayyaana kana caalutti ta'aaf. Hacaaluun obboleessa koo sheexinoo. Mana koo dhufee wajjin deemee wajjin nyaadhee wajjin dhugee waan baay'ee wajjin dabarseera Hacaaluu wajjin. Naan jaalladha. Garuu Hacaaluun ekeraana Hacaaluu isa siin amma har'a qawwee gombiftanii boossan. Laphee keessanirra maaloo kaa'attan footoo hoos hin kaa'atan. Kana barbaada Hacaaluu? No. Namni gumaa isaa baasee jira gumaa Hacaaluu namni tokko. Waa'ee gumaa isaa baasuu nama baasee jira? No. Hacaaluun kan inni barbaadu yoo Oromiyaan jabaatee ijaarrate gumaa isaa baaseedha. Yoo Republic of Oromiyaan ijaarrate gumaa isaa baaseedha. Har'a Hacaaluuf ayyaana goona jedhee inni ajjeese dhaqee keessa taa'ee ayyaana godha. Isa ajjeese PPdhaaf OPDOtu dhaqee taa'ee shaamaa bobeessee shaamaa dhaabsa. What a joke! Oromoon immoo kana footogiraafii qaba. Kana afarsa. Amma immoo gidduu kana maal jedhan ayyaana abaa'oo bu'uureffamee ayyaanessina. Eessatti beekte gaafa inni bu'uureffame? Sita ayyaanessa kuni agenda after agenda after agenda PPP'n Oromoodhaaf laattu kana fudhatee afarsa Oromoon. PPtu hiraaf waa'ee Hacaaluus PP kenneef isa amma biyyoolessadhaan PP kenneef isa amma waa'ee ayyaana hundeessaa abaa'oo warra yeroon hundaa'een achi hundeeffame achan ture. The next morning warra recruited ta'anii jalqaba kaadiree jalqabaati. Kanaan hin beekne ayyaana isa kamiin qabdaati. Waan akkasii kana waan gowwummaa waan uummata Oromoo gowwomsu warri addanaa achi barbaadan gandaan ijaaramte gadi baatee nama gowwomsaa jirti. Kana fudhata uummanni Oromoo. Kana dhaga'uun sirra hin jiru uummata Oromoo. Hamma danda'ametti walabummaa isaatii fi waraana haxinnaattu hamma fedhe taatu. Hamma fedhe taatu. Garuu biyya walaba ta'etti hamma amanetti lolachuu qaba Oromoo. Biyya walaba ta'e yoo ijaarrate malee nagaadhaan jiraachuu hin jiru. Beekoo biyyoo diigamaa jira. Biyyoo badee. Isa kamiin dhaabatte haasofta? Isa kamiin ayyaana ayyaanessita? Isa kamiin mootummaa isa kamiin dhaabatta? Mootummaa qobaatti dhaabbatteetu jira. Isa kamiin dhaabatta? Itoophiyaa waan jedhamu dhumate. Warri Itoophiyaa jedhanii waggaa meeqa odeessanii? Amaaraa wajjin jiraannaa dhabanii Amaaraa kee wayyaaneen fudhattu dhukkee irraa kaaftee birookiraasii sana diiguudhaaf deemaa jirti dhufte. Security diidi armii Amaaraa cabsiti. Keoosiit uumama hin balleessiti hin barbadeessiti. Ameerikaan isaan oolchuu hin danda'u. I guarantee you this. Ameerikaan maaliif ilmaan Tigiraa akkasittiin lafarraa harkisanii ijoollee dubartiitti xarmuzii caccabsanii karaa gadameessa isaanii itti gashanii hin dhiiftu Tigiree. Never ever. Ani kanaan duras taanaan dedication isaanii beeka. Jarri kun eejii kooti hamma isaan discipline iron discipline isaan qaban beeka. Principledidha akka keenya wishwaashimini never hin dhiisan inuma dhufu.
Finfinnee inuma dhufu Asmaraas inuma dhaqu. Hunkut godhanii Isaayyaas Afawarqii biyyaa ari'u. Abiyyiin guyyaa saafaa ari'u. Taa'aatii na ilaala. Negoosheeshiniin danda'ama. Abiyyi wajjin negoosheetii godhu. Nama ilmaan isaanii qalee lafarra gotatee dubartoota isaanii nama 8-9 ta'anii 20 ta'anii gudeechisan. Nama hin jiru kun. Hinuma deeffatu hin dhufu. Kanaafi Oromoon kan gochuun ajendaa PPP nu laattu. Hacaaluufaan warri du'an gootonni keenya maal ta'u? Akkati dhattee organizedii taatee biyya abbaa keeffatu. Akkati waa'ee serious irratti teessee serious business discuss gootu. Akkati jabaattu, akkati ceetee lafa abbaa keetii fudhattu. Dhiigi isaa dhangala'uun hin oolle Hacaaluun. Maal bu'aa maaliitii dhaqanii walitti namuun? Kuni ajendaa diinaati. Ilaalame yeroo Tigraay itti lolli hammi kun ka'ee Tigraay itti wayyaaneen itti biyya ishee keessaa armii history keessatti organizedii ta'e kana cabsitee waan eventii historical eventii kana ijoolleen Oromoo dhalli Oromoo akka fooloon gooneefitu waa'ee Hacaaluutiin completely coverii godhan. Miidiyaan jiru waa'ee amma Amaarrii fi miidiyaan Habashaan attamitti waa'ee Hacaaluu haasa'uu danda'e. Kunumtillee isiniin galu. Mee OMN takka waa'ee waboo haasa'ee hin beeku. Takka waa'ee Oromoo haasa'ee hin beeku. Waa'ee dhiphina saba Oromoo du'a Wallagga keessatti, Harargee keessatti, Baalee, Gujii keessatti, Shawaa Kaabaa keessatti dubbatee hin beeku. Waa'ee Hacaaluu fuudhee samaa irra inni kaa'e. Maali? Kanumaanillee isiniin galu ilmaan Oromoo. Jarri kun hundi isaanii walii wajjin hojjetu. PPtu ajendaa Oromoo jala kaa'a. Amma kana fiddemini borimmoo waan tokko fiddi. Iftaan nama baay'eetti dhimma ba'u jarri kun. Keessumatti warra Itoophiyaanistii barbaadu. Amma hidhaadhaas yoo baasan Itoophiyaanistiin argameennaan fuudhanii ministeera godhu. Maaliif Oromoon kana argee mucaa keenyatti achi taa'e. Birookiraasiin Amaaraa achi jiraachuusaa, seekiritiin Amaaraa achi jiraachuusaa, militariin Amaaraa hin diigamne ta'uusaa, faayinaansiin Amaaraa achi jiraachuu, administreeshiniin Amaaraa achi jiraachuu. Kan inni ilaalu Oromoon. Kan inni ilaalu namni tokko achi taa'uusaa duwwaadha. Namni tokko taa'uudhaaf Mangistuu Hayilamaariyaam taa'e. Nagaasoo Gidaadaa taa'e. Girmaanii naannoo Qanyaamaa moo Barambaras Girmaan ni jedhan sun achi taa'aa ture. Garaasaa ammasii gadi qabu achuma taa'aa ture. Maal godheef Oromoodhaaf? Haayile Sillaaseen Oromoodhaaf hin jechaa turte. Maal gooteef Oromoodhaaf? Oromoodhaaf waan godhan jarri kun saantima tokko waan godhaniif hin qaban. Birookiraasiin Amaaraa beekaa Oromoo gubbaa kaanii jala ta'aniitu Oromoo dhiiga ishee godhani saakii godhu. Kana irratti hojjetaa turan Oromoo irratti. Kanatu irratti hojjeta. Har'as kan isaan Itoophiyaanistoota kana siniifi godhani ganda keessa jedhanii barbaadanii asiif achi fiiganiifi kan isaan kana barbaadaniifi amma gaa achii as ba'uun barbaadan sheelii isaaniitti shirinkii godhaniiru. Amma kan isaan ittiin dhimma ba'anii warra Itoophiyaanistii of dura fil godhaniitu achi as gadi yaa'uudhaaf jetti Amaara. Goojjaameef Gondoree. Maal jedhu? Himee Itoophiyaanistoota ilaalaa. Amaarri nu keessa miliyoonii 10 taa'e. Oromoo miliyoonii 5 Amaarri miliyoonii 10 miliyoonii 20 ta'a. Look at this. Nama qaanii hin qabne uummata qaanii hin qabne gadi ba'anii Amaara fuudhanii samaa irra kaa'u. Amaarri dhufee caffee Oromiyaa keessaa iddoo argachuu tirra. Oromoon utuu walaboomiin caffee isaa keessaa Amaaraaf iddoo kennaaf. Utuu walaboomiin mana isaa keessatti siree afaaf. For heaven's sake, diina isaa waggaa 150 fuudhee mana isaa keessa kaa'ata. Kana yaada Oromoon waan kana dhaabuu danda'uutu nurra jira. Republic of Oromiyaa ijjeerranne hamma dandeenyetti biyya keenya qabannee abbaa fedhee wajjin jiraachuu danda'u. Wayyaanee akkasi. Wayyaanee maal? Wayyaanee dhiira lolatteetti. Nani naafa baay'een hinaafa. Baay'een hinaafa. Hinaafaan envii gochuudha. Positive. Hinaafa maaliif argatan tun baga argatan. Ani immoo utuun akka kana argadhe jedheen hinaafa. Hinaafaa isa gadhee warri hinaafan jiru ijoolleen goobanaa. Goobanoonni Amaaraa wajjin dhaabataniitu attam Tigreen ilaabee Oromoon kan beekuun irra jiru. Yaa Oromo. Nuuf Tigree kan walitti naqaa ture Amaara. Jabana Haayile Sillaa, jabana Minilikii kaasanii waan lola qabanii fi
oo kan isaan gattaanii bixxilanii Tigreef Oromoo wal lolchiisudha. Jarri kun lamaan firoomanii yennaanii nu balleessu kan jedhuudhaan Minilikis Haayile Sillaaseenis Oromoof Tigree walitti naqaa ture. Mana barumsaatti akka haayiskuulii dhufne dhagaa Tigreetti darbachuutti kaane. Bishooftuutti Tigree wajjin galgala warreebuudha. Maaliif jibba nu gidduutti naqan? Maaliif Amaara akkana godhe? Oromooni yeroo ayyaanni dhufu jaalmeedaatti yaa'eetu dullaa guuree dhaqee Tigree wajjin wal falaxa. Maaliif? Takkaan namni taa'ee gadi taa'ee kana gaafate hin jiru. Kana kan isaan godhaniifi jibba Tigree hamma kana dhiiga Oromoo keessatti akka inni dhiiga Oromoo veenii Oromoo keessa akka inni galu kan godhe Amaaratu mootummaa isaanii dura kan dhaabatu Tigree duwwaa waan ta'eef. Yohaannis irraa fudhate mootummaan Itoophiyaa kan keenya jettee Tigreen lola si'a meeqa wayyaanee aynata meeqa waan itti kaafteefitu Oromoo wajjin walitti naqaa ture. Nuyi kanan beenu. Nuyi dullaadhuma guurree dhagaa guurreetti fiigudha. Ilmaan Oromoo Tigreen nu miini jechuuti. Nu miidhaniiru. Waggaa 27 nama keenya miidhaniiru. Sheerii godha Oromoonis. Oromoonis waanii qabachi keessaa. Sheerii qaba. Kana gochuu keessaa. OPDOdha Oromoo ajjeesee kan ari'ee ajjeesaa ture. Kamaal galchuuf amananiiru nadhi gammadaa kan ajjeese isaan. OPDOtu Oromoo qalaa ture. Yes, Tigreenis wajjin turan. Yes, Tigreet ajajaa ture. Garuu Tigree duwwaa akkana godhe jennee maraan na huma. Advaanteejii keenya ofitti cuufna. Eenyuyyuu Habashaan fira keenya miti. Wanti haalli reelatiiviidha. Yeroo barbaannu walii wajjin hojjenna. Yeroo barbaannu wal lolla. Har'a garuu diina waggaa 150 isa haadha kee abbaa kee harmarraa muree garbichas godhee faandoo harree gaabii kee irratti si baachisee akka sareetti lafarratti godhe. Dhiigtam Tigreen nu saamteetti ekonomiidhaan nu saamte. Garuu Oromiyaa isa jedhu silaa utuu Tigreenii qubee isa jennu har'a jiru utuu yeroo Tigree ta'uu baate kanayyuu hin arganu. Kana jaallattinis jibbitanis. Daani'el Tigreedhaaf haasaa Tigreedhaaf gubboo kenne. Gubboo Tigree fa'i kenne fa'i jedhanii haasa'u. Ani ilma dabaa jammooti yaabbi. Integritiidhaaf hin du'a. Namni na bituu hin danda'u. Never ever. Abbaa kootiin binne an abbaa koo jalatti hin bare integritii. Isaatu na barsiise. Isaatu na barsiise waan integritii ta'e. Amaara saantima tokkotti hin fidu ture. Baay'ee gubboo yaalanii turan. Akka inni mana tamaarii hin banne, akka inni cheerchii hin banne, akka waan isaan hin godhin hin jiru. He never accepted integrity koo, ego koo hundumaa naa jaalala. Yeroo namni realitii isinitti himu waan hin taane haasoftu. Warri kana haasoftanii warra gadi galoo warra ofii keessanii homaa gochuu hin dandeenye. Warra waa tokko gochuu hin dandeenye. Warra akkasiiti. Namni konfidensii qabu garuu ani abbaa fedhee waan daggafe abbaa fedhee dura waan daggafe konfidensiidhaan qaba. Akkasitti dhaabachuu danda'udha. Miilla tokkoon dhaabattee diina kee dura dhaabachuu danda'uu qabda. Kana hin goonu taanaan ilmaanni Oromoo bilisummaan dhufee kunoo kaasuu keenya keessa qop jedhee taa'e. Bilisummaa kana hin hammannaa. Attamitti dhufee jala na gaafadhaa. Akka inni itti dhufe Tigreen Amaara cabsiteetti. Amaarri baqatee biyya Oromiyaa keessatti galeera. Hin dhuftichis. Hin dhuftiif dhuftee ariiti. Finfinnee keessa ariiti Tigreen Amaara. Dhuftee dhukkee irraa kaasti. Maaliif beektu? Tigreen Amaarri humna isaarra birookiraasiin Amaaraa, seekuritiin Amaaraa, humni Amaaraa jiraatee jennaani akka isaan borganama ammas itti duulanii ijoollee isaaniif haadha isaanii reeppi godhan beekti. Never kana hin alliyyamnu jedhan har'asisuma haasaa oolan. Eertiraaf Tigree dhiisaan jiran. Eenyutu dursa isa jedhu duwwaadha. I guarantee you. Tigreen walloo gadi dabartee naan Abiyyi yookiin of ajjeefti yookiin Sudaanitti galtii yookiin iddoo tokkotti baqatti. Biyya kana hundumaa dhiiftee. Warri har'a Oromootu biyya bushaa. Maaloo jette responsibilitii sana fudhatta gaa. Lafaan laftee hoo afaan keetiin har'a gaa dhattee Amaaraa wajjin dhaabatta. Amaaraa wajjin dhaabatteetu itti gaafatama ijoollee namaa fixxan
itti gaafataman dhiiga Oromoo dhangalaastan dhiiga Tigree dhangaleessan hundumaaf itti gaafatamu fudhattu warra akka jechaa baatan. Isintu itti gaafatama. Oromoon kanatti hin gaafatamu. Oromoon akka waan ijoollee Tigree fixeetti akka waan Oromoo fixeetti itti hin gaafatamu. Isin warra itti gaafatamu. Warra bira ta'isanii advaayizii gochaa turtan. Warra irraa kaatanii amma mee hammam shoorti saayitii taatanii isinii gadi baatanii filmaata filamna jettanii kan TPdha wajjin deemtanii inni kaan Ilubaaboor inni kaan Harargee yaqee maal inni filama jedhee haasa'u. Look at this and look at you. Look at you bunch of losers. Look at you. Mee ilaalaa gaa. Egaa hidhume impaayirri keessan utuu isin impaayira sanatti rarratanii miilla ishee arraabdanii firifaarii funaantanii akka ittinidha akka gaara ashawaa ijaaranii yeroo ijoolleen taphattu jirti gaara ijaarti galaana bukkeetti galaanni tokkicha yeroo dhufu gaarri sun tokkichaan jika ashawaadhaan waan ijaarame waan akkasiiti kunoo impaayirri Itoophiyaa diigameera misiraachu. Impaayira kana walitti deebistee hidhuudhaaf dhadhee Tigree rukuttee mootee cabsuu sirra jira. Dandeessaa sammuu. Namni tokko hin danda'u. Ilikuunis kan nu ta'u inumayyuu kan nu ta'u Oromoon akka Oromootti gatteenye walitti dhufne biyya walaba ta'e ijaarrannee abbaa fedhee wajjin konfedereesiidhaan yoo kanaa gadi complete independensiidhaan jiraachuu dandeenya. Kan jiraatetu jira. Biyya baay'ee jiraate. Mee Yugoslaaviyaa ilaalaa, Kosovoo ilaalaa, Bosniyaa Herzegovinaa ilaalaa. Akkasuma kana walitti kan deenya gargar hin baanu jechaa turan. Har'a biyya isaaniitu wala boomsanii jiraachaa jiru. Oromooni gaara gama ilaaluu dadhabe. Hallayyaa keessatti kufna gaara kana yoo baane bishaan guddaa abidda guddaa jira achitti kufna jedhee yaadda. No, miti. Miti. Biyya abbaa kee dhuunfatta. Albuudaa kee dhuunfatta. Qilleensa walabummaa fuunfatta. Kana kan si eeggatu ilmaan Oromoo. Akkasitti ilaalaa. Qilleensa guddaan fuunfadha. Qambarri walabummaa garbummaa jalaan ba'a. Kan kolonii jalaa ba'eetan qilleensa fuunfadha jedhaati yaada. Kana kan isin yaaduun isin irra jiru. Akkasitti dhalli Oromoo yaaduun irra jira kan Oromoo. Kanaa gadi homa tokko gochuu hin dandeenyu. Samaraayizii isin gochuudhaaf Isaayyaas Afwerqii hin bada. Abiyyi hin baddi. Impaayirri sun hin diigamu. Oromiyaan walaba biyya walaba ta'e ijaarrachuu qaba. Kanaa gadi deebi'ee ammas Amaara jalatti kufee garba Amaaraa ta'uudhaaf deema. Take my word. Kana ta'eef. Kanammoo kan godhu eenyu beektu Itoophiyaanistota. Warra Oromoo fakkaatee biyya Itoophiyaa ijaaruu barbaadu. Impaayira sana ijaaruu warra barbaadu. Isaantu kanaan nu ga'a. Ilmaan Oromoo. Dhibbaa dhibbattan itti amana kana. Kanaaf warra Itoophiyaanistota kan afaan kee qabi jennee dhagaa afaan ishee mangaagaa ishee keessatti dhiibnee walabummaa keenyaa deemuu nurra jira. Galatoomaa himmoona Republic of Oromiyaa ijaarranna. Waaqayyo nu wajjin jira. Jabaadha.